Kilabiin bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii bara 2001 hundaa'uudhaan dorgommiiwwan hedduu taasisuudhaanis imala isaa itti fufuun as ga'e. Engadda dorgommii xumuraa milkiin keessa bahuudhaafis garee shaggar waliidhaan baallama qabate. Baallamni kunis isaaf injifannoo xumuraa gara Pirimeer Liigii olaanoo Itoophiyaatti guddatuudhaaf eegaa 90 booda istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti walgaha. Dorgommii kanaanis daqiiqaa 90 keessatti goolii 3 shaggaritti shaagode. Shaggaris goolii 1 itti galche. Daqiiqaan 90 xumuramteetiin abbaan murtii xumuramuu taphichaa firimbi afuufan. Yeroo kana deeggartoonni kilabii bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii burraaquudhaan tirrii fi tartariidhaan osoo hin hafin sirbanii sirbisiisanii dirree kubbaa miilaa Abbabaa Biqilaa miila tokkoon dhaaban. Deeggartootaa fi maatiin ispoortii magaalaa Nageellee irraa kilabii isaanii hordofaa turanis injifachuu isaa dhagahanii barii walitti bahuudhaan kan danda'an Finfinnee bahanii simatan. Kan hin aanjiniif karaa irratti bahanii hoggansi fuula keessatti dhaqee karatti reebbachuudhaan jiraattonni dhiichisanii qonnaan bultoonni farda gulufsiisuudhaan garmaaman. Abbootiin gadaa weeddisanii hawwan ililchanii siinqee hulluuqsuudhaan baga injifattanii milkiin galtaniin ateetee jedhan. Jiraattonni sirnicha irratti argine dubbifne ammoo gammachuun kiyya kana hin jedhamne kaleessa kubbaa miilaa magaalaa Finfinnee Abbabaa Biqilaa istaadiyeemitti ilaalaa ture. Armaan durallee ani gaddi kun alaabaa ennaa taphanne hawaasa taphannus ani Nageellee Arsii deeggaraa ture. Kaleessa kin magaalaan shaggar nu tuffateeti konkolaataa tokko bicha dhufe kenna konkolaataa 8tu dhaqee asi. Yaadaanis baay'ee tokko deeggaraa turre baay'ee tokko waliin bu'aa bayii guddaa tokko dabarsaa turre. Halkan illee rafneen bulle adda ammoo ganama baane hanga Saabanaa gad darbinutti daangaa godina Arsii lixaatitti dhadhee simanne gammachuu guddaadhaan nutti dhagahame. Ani gama kiyyaan waan hundi kiyya danda'e hunda dhiiga kiyya illee kennaaf dhiiga kiyya hin jaaladha waan ta'eef. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina magaalaa Nageellee Arsii obbo Bashir Adam sirna qophaa'e irratti waan jedhan ifaajee fi carraaqqii hedduu booda injifannoon har'aa kun injifannoo argameedha. Injifannoo kun ammoo uummata Nageellee fi biyyaatiifis injifannoo guddaadha. Kanaaf uummata Nageellee baga gammaddan jedhan. Injifannoo boonsaa fi cululuqaa gareen kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa guchiiwwan argame kun kan jiraattota magaalaa aanaa godinaa fi Oromiyaa guutuu waan ta'eef baga gammaddan baga gammanne jecha dhaabbilee fi namoota dhuunfaa karaa addaatiin kilabii kana deeggaraa jirtanii fi turtan hunduu maqaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitiin irra deebi'ee baga gammaddan baga ulfaattan galatoomaas ni jedha. Itti gaafatamaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa obbo Firoomsaa Laggasaa waan jedhan kilaboota naannoo Oromiyaatti dorgomaa turan keessaa kilabiin Nageellee Arsii baga gammaddan jedhanii raafi keessaan faayinaansiin deeggaruun kilabicha cimsuu qabdanis waamicha dhiyeessan. Hawaasi alaaf keessa jiru waltaanee dambii kana waliin qopheessinee faayinaansii kilaba kanaa akka uummata ta'u waadaa nan gala. Dabalataan kilaba ol guddataa yookiin immoo garee guddattoota umurii 15 taphataa 25 kan qabuuf leenjisaa tokko kan qabu maqaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaatiin guyyaa har'aa hundeessinee jirra. Jarri kun gara kilabiitti guddatu waan ta'eef isaan kanallee isinis cinaa bachuu qabnu. Boordii kilabichaa ta'uudhaan kan filataman Dr. Gammadoo Daallee የተሻለ ስራ ሰርተን ተናበን kana booda hojiin jiru harka keenya keessa jira. Hojii manaa kana hojjechuuf dirqama keenya hundaa waan ta'eef alaa fi keessaan dhalattoonni, deeggartoonnii fi hooggansi waliin qindoomnee hojjannaa nu duukaa ta'a. Leenjisaan kilabii kubbaa miilaa Nageellee Arsii obbo Tulluu Dastaa gama isaaniitiin የከተማውን አመራሮች የዞኑን አመራሮች akka nuti as geennuuf hooggansi magaalaa godinaa deeggartoonnii fi hawaasni hordofuun nu jajjabeessaa turtan galatoomaa jenna. Bulchaan godina Arsii lixaa obbo Ahmad Hajji deeggartoonnii fi hawaasni magaalichaa baga gammaddan jechuun ergaa isaanii erga dabarsaniin booda kilabichi kilabii deeggarsaa fi carraaqii guddaan asiin bahe waan ta'eef uummanni alaa fi keessaa deeggaraa turanis kana boodas bira dhaabbachuudhaan cimsuu qabu jedhan. Injifannoo gamanaan argame gama misoomaatiinis dabaluu qabduunis akeeka. Ijoollee kana jabeessanii mo'achiisanii amma ummata godina Arsii lixaatti kennanii jiran. Amma booda bulchiinsi magaalaa Nageellee Arsii akka nama dhuunfaa tokkootti hirmaata malee kilabii kanaaf abbaa ta'uu hin danda'u. Kilabii kanaaf abbaa ka ta'uu danda'u ummata Arsii guutuu ta'utu irra jira. Amma booda
Maaliif baasiin ijoollee kanatti bahee mallaqa xiqqaas guddatus amma booda mallaqa guddaa nu barbaachisa. Amma yeroo dhalataan godina Arsii Lixaa biyya keessas biyya alaas jiraanne mallaqaadhaan ijoollee kana deeggarree Pirimeer Liigii biyyoolessaa kana keessa akka turan akka taphattoota Bunnaa fa'aatti akka mo'atuu danda'an yeroon hojjechuu jiraatu amma. Kanaaf ani wanni amma argine kana akka duubatti hin deebine akka xumura argatu akka gootan abdii guddaa. Bulchiinsi godinichaa kana boodas deeggarsa barbaachisu kan taasisu yoo ta'u guyyaa kana birrii miliyoona 2 kilabicha yoo deeggaru bulchiinsi magaalaa Nageellee Arsii birrii 600,000 kenneefii jira.